hayyuke abbaa qabsoo shufeera qabsoo keetii gaaza qabsoo kana abbaa qeerroo kate hayyoottan keenya jaalladhi qabsoo oromoodhaa hooggananii asiin gaan ummata kana dabarsinee diinatti hin kenninu jedhanii diinaaf hin jilbiinfannu jedhanii qawwee adda keenya kanatti qabanii nu dha'uuf nu ajjeesuudhaaf fannifamuudhaaf illee qophiidha nu jedhanii siif jedhee of kenne siif jedhanii guyyaa 40 manadhaa keessatti of agabsanii guyyoota 256 ol murtii tokko malee badii tokko malee yakka tokko malee hidhamanii gootonni oromoodhaa achi turuun isaaniif gootu isaaniif bilisummaadha. Hidhaan Jawaar hidhaman isaaniif bilisummaadha. Beelli isaan guyyaa 40 nuuf jecha of agabsan sun isaaniif bilisummaadha. Nuuf ammoo nuuf du'a olii duuni akka sabatti keessaa fi alaan jechuudha. Hayyootan Oromoo gootota Oromoo kana hidharraa baasuu dadhabuun kenna guyyoota 256 lakkoofsisuun kenna akka isaan aarsaa kafalan akka isaan gatii guddaa hagana ga'u kana kafalan akka dhaloonni dhufu barnoota irraa fudhatutti ka jiru kun akka dammaqee of baratee falmatee mirga isaatiif qe'ee isaa qabeenya isarratti abbaa ta'uuf kan kana hunda nu barsiisan. Jawaar Baqqalaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa guyyaa hagana hunda ka of agabsan aangoo barbaachaaf miti teessoo barbaachaaf miti dhiigni ilmaan Oromoo lafeen qeerroodhaa sun lafatti badee rafuun falmee Oromoon bakka irra ga'e kana duubatti maquun qabu qabsoon Oromoodhaa diinaan buutamuun qabu Oromoon bakka kaleessaa dukkana keessatti deebi'uun qabu jedhanii dhugaa kee haqa keessii falman badiin isaan balleessan maali? Yakki isaan dalagan maali? Wanni takkan jiru. Ajjeefamuun du'aa haa caalu hidhamuun hayyoottan Oromoodhaa biyyattii Itoophiyaa gaanfa Afrikaa mootummaa kana kaadiree bilisiginnaa piippii ergamtu cufasii gatii guddaa kafalchiisaa jira. Arga sadarkaa addunyaa dippiloomaasii miti waraana mootummoonni Ameerikaa seensisuu kageesse xurree karaa dimokiraasii dhugaa dimokiraasii haqaa sanirra deemna hayyootan Oromoo jedhan san namuu qeesarratti abbaa ta'e bilisan abbaa barbaade filatee dimokiraasii biyya san keessa gadhaabna jedhanii qabsoo karaa nagaatiin geggeessanii jijjiirama hiddaan buqqisanii fidan haajjaa godhanii butanii ilmaan minilikii wajjiin ta'uun Oromoo gananii ekeraa minilikiif kaayoo minilikiif qabsaa'utti seenan jechuudha. Walgaluun dhufe jechuudha. Irbuu amaanaa uummata Oromoodhaa nyaate jechuudha sirni kun. Sirni kun ammallee sirna akkaan kijibu sirna sobu sirna galtee hundi keessan akka argaa jirtan mee Jawaar guyyaa 40 nyaata lagachuu haadhiif nu jiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa hidharraa bahu akkam jedha Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafa jalqaba hidhamuu fi guyyaa hidhaa wayyaana keessaa miti beeka hidhaa mootummaa Abiyyii fi Taayyee Danda'a biyya bulchan keessaa bahu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa agamga ijoollee waggaa 15 hin deebine kiiloo 50 meeqa ta'e bahe kiiloo 57 ati 54 kana jechuun bara ijoollee waggaa 18 waggaa 20 san cala kiiloo kasti bara kijiba fakkeessi Photoshopii isiin Facebooka kanarra ooftu kakaatire ummanni keenya abadan dhaga'uun qabda fudhachuun qabda. Dr. Shuggut Galataa namni hin beekne jirtanii Dr. Shuggut Galataa biyya Jarman jiraata. Dr. Shuggut Galataa gaafa hidhamu akkam ture? Abiyyi burraayuutti nama ajjeese ofii isaatii kumaandara ajjeese warroota barbaadu hunda fuudhee hidhatti naqee Jaladdi Raggaasaa fa'aa wajjin. Doktorri akka inni jiru argitanii jirtanii miti? Laafee hagana ga'e jechuudha. Odoo nyaata lagatiin doktorri laafee hagana ga'e jechuudha. Har'a ammoo guyyaa 40 ol nyaata lagachuu yuu dhiisa. Namni guyyaa 256 murtii tokko malee yakka tokko malee mana hidhaa san keessa jiru. Suuraa arra gabbaa'e kana gadi malee kana ol ta'a jettanii yaaddanii. Uummata sammuu qulfii sammuu banadhaa. Suuraan isaan argitan kun bar isaanii wayyaahee yaala argatee
landmark hospitaala keessatti ta'anii ka'an. Walma sireen hospitaalaan jira, wanni martuun jira, landmark hospitaala keessa ka'an. Wanni kaadireen kijiba soba hololadhaa photoshoppii isiin ooftee asii fiddee bakka tiishartii kaan irra kaan keettee kaan gootu kanaan dhaga'ina abadan. Kanaaf hayyoottan kenna onnirraa galatoonfachuu barbaanna. Akka sabatti galata guddaa nu biraa qaban. Akka sabatti immoo mataa gannu cabsan. Nuti isaaniif falmachuu dadhabuun kenna. Keessaa fi alaa isaanii sagalee ta'uu danda'u dhabuun kenna. Akka isaan yaadan san nuti isaaniif ta'uu danda'u dhabuun kenna. Nuuf xiqqeenya isaaniif galuu bilisummaadha. Bilisummaa caaluu bilisooman. Seenaa dhaloonni dhufu jaarraadhaan darbee jaarraadhaan faarsu seenaa akkasii dalaganii seenaa akkasii lafa kaa'atanii deeman. Akka kun amma seenaan Maartin Luther King akkana ture qabsoon Maartin Luther King jedhama. Qabsoon Mahatma Gaandhiin geggeessaa ture jedhamee addunyaan hundi barattu. Akkuma Mr. Mandeellaan waggoota 20 wayiif mana dhaa keessa ture jedhanii seenaan isaanii barraa'u. Seenaan gootota keenyaa seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif qabsoo karaa nagaa warra geggeessee jijjiirama fide qabsoon isaanii yeroo butametti ummata isaanii hin gannu biyya keenya hin gannu saba keenya ganuu hin qabnu jedhanii dhaloonni dhufu akka irraa baratuuf. Oromoo qofti osoo hin taane seenaa biyyattii Afrikaa san keessatti mootummoonni ummanni booda dhufus akka irraa baratutti seenaa gaarii dalaganii seenaa yoomuu hin banne lafa kaawwatanii deemaa jiran. Oromoo nuti akka ummatatti isaan kanaaf maal gochuutti jira. Amma Facebook irraa iyyuun wacuun walitti waan jiru kaasanii dhukkubii haasa'uu osoo hin taane falli jiru maalidha? Falli jiru tokkoo fi takka. Ummanni Oromoodhaa kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru, walii wajjin ta'uudhaan harka wal qabachuudhaan sirna amma jiru kun sirna diinaati. Diinni Oromoo guddichi diina caaluu PP Biltsiginnaa kaadiree OPDOtii fi caasaa mootummaa amma jiru kana tokko ilmi Oromoo akka Oromootti bakka jirtutti waan gochuu dandeettu godhi. Kanatti nu hanqateeman caasaa gandaa, caasaa kaadiree kaabinee warri diiguu dandeettan caasaa mootummaa keessa seentanii diiguu. Kan biyya alaa jirtu bakka jirtu gabbaatee mootummaa kanarratti dhiibbaan siyaasaa diinagdee akkuma amma jabaatee jiru kanatti itti cimsu isaaniif sagalee ta'u waajjiraalee dhimma mirga namoomaatiif dhaabbatan mootummoota gamtooman mootummoota Awurooppaa waajjira pirezidaantotaa ministeerota hajaa alaa Yuunaayitid Neeshinii hundatti xalayaa galchachuudhaan irra deebinee bifa haaraan sagalee isaanii ta'u gargaarsa isaanii barbaachisu godhu qeerroo biyya keessa jiru dargaggoo biyya keessa jiran kara danda'uun hundi kee akka nama tokko parsanalitti akka nama tokkotti gareen osoo hin ta'in waan gochuu dandeettan godhu. Qabsoo Oromoodha kaafaa qawweetiin deemus karaa nagaatiinis deemu karaa kamiinuu deemu karaa boolenillee karaa baaleetiin qabsoo Oromoodha tinnisu utubuu jaaru gantoota hattoota rabbii nu keessaa qulqulleessa. Rabbiin inkirdaada wajjin talbaa wajjin hin bilisoomtanii callaa qofatu bilisoomtan nuun jedhe warri arra qabsoo uummata Oromoodhaa galee dhugaa jaawarfaa arrallee dhoksaa jiru haqa uummata Oromoodhaa dhoksaa jiru warruma kaleessa dhugaa Oromoo dhokse warra kaleessa haqa Oromoo dhokse warra kaleessa irbuu amaanaa uummataa nyaate uummata Oromoodhaa jumlaadhaan Oromiyaa wajjin gane jechuudha. Jaawarfaan biyya san keessatti badiin jalli dalagan hin jiru yoo biyya saniif katola oolan taate malee waan qeerroon Oromootii fi Jawaar Maammarfaan Baqqalaa Garbaafaan Hamzaa Booranaatii fi Gammachuu Ayyaanaan biyya saniif ta'an sabni tokko hayyuun tokko qabsaan tokko biyya Itoophiyaatiin taane akka Oromootti dhiisanii akka Itoophiyaatti rakkoon biyyattii san amma mudate kun akka mudatu dursa himaa turan. Akka rakkoon kun hin mudanne karaa nagaatiin furamee biyyattii sun gara dimokiraasii fi gara coomsaatti akka deemtuuf halkanii guyyaa sagalee ta'anii lallabaa turan, iyyaa turan, miidiyaa Habashaa kan meeqarra deemanii haasawni jiraa irra isaanii mana hidhaa keessa jiru akka haaraa gadhiisanii lolli kun akka dhufu Jawaar duruu dubbatee jira. Jawaar haanuu hidhamuu nagaa arganna warri jedhe nagaa dhabuu isaanii arganii jiran biyyi tun ammallee akka amma deemtu kanatti akka dhaabbanne balaan hamaan akkasii eeggatu sirrii beekan. Mootummaan Abiyyiis sirni amma jirus kaadireen Biltsiginnaatii fi kijibduuf bulaltuun kaareedhaan Oromummaa fi obboleessa isaa gane jechuudha.
obboleessa kaleessa waliin qabsaan gala jechuudha. Jawaar Baqqalaa Garbaan barsiisaa yuunivarsiitii fedhatee barsiisee ilmaan isaa jiraachisee nama jiraachuu danda'u. Ilmaan isaa xiqqoollee sirriitti dhagahamu Oromoo daa'imummaa isaaniirraa ka'anii hanga guddatanii hanga isaan ammaa kana gahan mana hidhatti yeroo nyaata deddeebisuudhaan guddatan daa'imummaarraa kaasanii meentaalitii akkamiitu ijoolleen tun guddatti. Bara wayyaanee gisee sadiidhaan bara mootummaa kanaaf mootummaan ammoo mootummaa kamuu caala mootummaan hamaan sirnoota darban caala ka wayyaanee dargii caala ajjeek sirna Hayilasillaasee yoo kanatti fakkaatan akka mootummaa kanaa mootummaan fokkataa fi mootummaan jibbiinsa summummaa qabu mootummaan seeraa fi heeraa miti safuu ilma namaa namummaa hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf hayyoonni keenya maal jedhan uummanni Oromoodhaa biyya kana keessatti waan nuti taane moo waan Oromoon ta'e moo bineensi biyya kana keessatti hin taane jedhan. Ilmaan Oromoo manni murtii Jaal Mikaa'el Boranbar manni murtii bilisaan gadhiisee jira bara. Poolisii qabeerra ta'a gamma zamana wayyaanitti hin taane kun lidatoo ayyaalee kana dhugaa dubbate. Zamana wayyaanee manni murtii nama kana ibaluu fidaa yoo jedhan daqiiqatti bakka fedhanii fidanii yoo bilisaan gadhiisaa jedhan mirga obiilleessi eegameen seera kabajaa haga tokko seera kabajan. Kun ammoo mootummaa abbaa irrummaa keessa deebii hin qabne jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa bakka jirruu kaanee hayyootan keenya kanaa sagalee ta'uu wal jaarree falmachuu biyyi tun gara qileetti deemaa jirti. Pilaan bii lafa haa kaa'annu balaan biyya tanatti dhufaa jira. Mootummaan kun kufee jira already wanni mootummaa kanaa isin ijaachisin. Yoo biyyi tun ka kuftu taate carraan Oromoon dandamachuudha akkam yoo taane yoo akkam goone Oromiyaan dandamachuu dandeetti dhaabaramu. Haalli amma biyyattiin itti deemaa jirtu waan saba uummata Oromootiifis biyya sanii fi gaanfa Afrikaatiif haala sodaachisaa jira. Kana hayyoottan addunyaa beektonni warri siyaasaa xiinxalu hundi kan irraa dubbatu jechuudha. Adiin gurraachi. Kanaaf carraan keenya hayyoottan keenya akkam yoo goone hidhaa keessaa baasuu dandeenya. Hayyoottanuma keenya kana yoo akkam goone lubbuun tursiifachuu dandeenya. Hayyoottan keenya kun kaayoo qabsaaniif san kaayoo itti qaama isaaniitti miidhan san nyaata itti lagatan of agabsan san nuuf jedhanii yoo akkam goonee isaan wajjin dhaabbannee isaan cinaa hiriirree kaayoo isaanii san galmaan geennee isaan kunis firii qabsaaniif san bakka kaleessa irraa maqaa sanitti akkamitti deebi'uu danda'an yoo maal goone isaan san achii baasuu dandeenya ka jedhu uummanni Oromoodhaa of gaafadhu yoo maal goote keessaa fi alaan koominiitiileen Oromoodhaa afooshaaleen Oromoodhaa hundi jechuudha keessattuu wanni ani isinii dhaamu warra Oromoo biyya alaa jirtan. Feesbuuka irraatii mana keessa taa'anii Feesbuuka olii gadi oofuuf oduu dhageeffachuun bu'aata kan qabu. Bakka jirtu ka biyya Awustiraaliyaa jirtu, Ameerikaa jirtu, Noorz Ameerikaa keessa, Awurooppaa keessa jirtu jumlaadhaan gabbaatee yoo falmanne suuraa Jawar laaltee mana keessa teettee ba'uun maal bu'aasii qaba. Suuraa Hamzaa Booranaa laaltee mana keessa teettee ba'uun maal bu'aasii qaba. Suuraa Baqqalaa Garbaa mana keessa teettee laalaa ba'uun maal bu'aasii qaba. Gadi baatee jumla ka ijoollee xixiqqoo qabdu ijoollee xixiqqoo kee gaariin guurattee dhaabbilee gurguddoo mirga ilma namoomaatiif falman dura dhaabbattee sagalee yoo isaaniin taane dhalaa dhiiri warri koominiitii hawaasa Oromoo guutuun biyya alaa kana ardii yoo siin sochoosne suuraa Jawar laaltee bo'uun gadduun bu'aa siif hin qabu. Silaa har'aa miti ka bo'uu qabna. Gaafa jarri nyaata lagachuu eegalan bo'uu qabna ture. Gaafa jarri nyaata lagachuu eegalan ka kana caalu akka ta'an beekuu qabdu turte. Kun eega gulukoosiin itti kaa'amee nyaata jaala argatanii wanni meeqa ta'e achi dura akka isaan nama hin fakkaanne warra qaamaan isaan bira dhaqee guyyaarraa argutu nutti himamisi. Maal soban kijiba piipii biltsiginnaa kaadireen ooftu uummanni keenya gurratti hin dhageettu irraa cufachuu qabda jechuudha. Yeroo Jawarfaa guyyaa 40 nyaata lagatanii yaadannu eenyu yaadanna? Mucaa gunuufuu kana ka sammuudhaan yaadu Fayyisaa Leellisaa fa'a nama akkasii faalan Iyesuus guyyaa 40 ture jedha. Seenaa addunyaan beeku barnoota hin qabu. Mata magaan dhibbaan guyyaa meeqa akka nyaata lagatan. Gootonni Ayerlaand guyyaa 60 ol akka isaan nyaata lagatan 40 ol akka isaan nyaata lagatan hin beeku. Har'a ammoo seenaadhaaf lafa sii taa'ee jira jechuudha.
warri arra ummata Oromoo gantanii isiniif fakkaate waan hin bariine seetan hin bari'a laf bariisaa dukkanti ni hammatti jetti Oromoo miti biyyattii san warri irratti dukkanaa hundarraa bari'uuf jira. Mootummaan kun kana booda deebi'ee an mootummaadha jedhee mootummaa Awurooppaa wajjin dippiloomaasii dhumatu kana amanaa dhibbaan dhibbatti amanaa odoo Jawaarfaa hiikee filannoo dimokiraatawaa geggeessi Abiyyi zalaalam deebi'ee mootummoota Awurooppaatiin hin araaramu. Iji Isaayyaas Afwerqii ilaalanii Abiyyi ilaalan. Gochoota inni naannoo Tigraay irratti raawwachaa jiru duguggaa sanyii gudeeddaa adda addaa sarbamuu mirga namoomaatii fi lammii ofii nama waraana biyya biraa fide ficcisiisee cabsiisu jedhanii addunyaan muuditti qabachaa jirani. Mootummaan kun deebi'ee mootummaan ta'u abadan. Abdii kutadhaa kaadire. Warri oduu PP biltsiginnaa isinitti himtee biree wash taatan achumatti isaa wajjin qileessitan jechuudha. Falmattoota haqaa, falmattoota dhugaa, gootota keenya, agartuu keenya, qaroo keenya, akeektuu qabsoo bilisummaa Oromoo, hooggantoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo, Jawaar Mammaffaan, Baqqalaa Garbaafaan, Hamzaa Boranaafaan akka hidhamanitti hin hafan abadan. Hidhaa san keessa numa bahan mootummaas numa ta'an. Kana amani abadan. Wanni arraas qabbattu Oromoo wannan isin himuu tokko malee. Oromoon gara laafuu dhiisa. Garaa laafuu dhiisa. Warra isin gane ka irbuu keessa amaanaa keessa nyaate diina fira godhate tokko tokkoon beektan maqaa. Ani isinitti himu. Bor ammoo gaafa sirni kun kufe abbaan fedhe toobaa fedhe osoo toobate najisni yoo torba dhiqanillee qulqullaan jedhanii miti. Najisaaf kana booda Oromoo yoo araaram firummaa nama akkasii wajjin tokko Oromoo kan qabaatu taate dhugumatti uummanni Oromoo kun dhugumatti ilma namaayyuu akka sammuu ilma namatti yaadunu nama yaaddeessa sadarkaa sana dandeessa nama jechuudha. Kanaaf warroonni amma akkanatti Oromoo irratti duulaa jiran warroota jibbiinsa summummaa Oromummaadhaa qaban ka Oromoo gandaan qooduuf deeman ka Oromoo lagaa fi kutaadhaan qooduuf deeman ka Oromoo afaan gochuuf deeman warroota har'a injifannoo ilmaan Oromoo dhiigalmaan Oromootiin dhufe Ekiraam Minilik jalatti qaban hunda isaanii adda baastee beekta. Gaafa bor ammoo bilisummaan dhuftu hin rakkattu. Naqarsaa fi kaansariin si keessaa yaa'ee jiru qalila qulqullooftee jirta adiidha jechuudha. Warra dhoqqee laaqate hojii dhoqqee laaqattu bilisummaan Oromoodha. Kanaaf uummanni Oromoo kaatanii falmachuudha qabdan isaan kanaa sagalee ta'uu qabna. Hayyoottan keenya guyyaa 256 mana hidhaa keessatti teenye ilaalu jechuun akka sabatti nuuf du'a kun akka sabatti nuuf xiqqeenya kun uummata goota hagana ga'u kan ka keessaa fi alaan falmee agarsiise bara hojiidhaan agarsiistanii har'a ammoo akka kaleessaas ta'uu dadhabuun baay'ee tokko akka deebinee of gaafannu nama godhaa. Ammallee abdii kutachuun hin barbaachisu. Yeroo qabna yeroon kaanu amma yeroo keessaa fi alaan tokkummaa dhaan akka wal qabannu amma sirni kun diinota hedduu qaba. Diinota hedduu qaba. Alaa ammallee nama nu gargaaru jira bara. Nuti mootummaa kana itti baanee iyyuu qabna. Mootummaan kun mootummaa duguggaa sanyii raawwachaa jiru. Mootummaan kun mootummaa uummata cunqursaa jiru. Hayyoottan keenya mootummaa gartee seeraan ala hidhee irra taa'aa jiru. Filannoo maaltu gaggeeffama? Suuraa Jawaarfaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana argaa namni an filannoo Abiyyi wajjin dorgoma jedhu diinni guddichi Itoophiyaadhaa guddaan Ekiraam Minilik nama sanii beeka. Kan akkasii beekuu fi hubachuun barbaachisaadha. Ammallee namni mana hidhaa keessa taa'ee Jawaarii fi Hamzaan Booranaa fa'a akka durii gagabboodha fayyaadha kan jedhu sun nama innuu sammuu qabne nama maraati. Namni sammuu yaaddu namni mana hidhaa keessa jiru akka indoon akka amma jiranitti bara wayyaanii jiranii kana caala ture ka isaan ta'anii turan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa yoo amma gabbaatee kaatee falmattee hidhamtoota hidhaa keessaa baastee sirna kana kuffistee sirna dhugatti mootummaa cumsaa mootummaa dimokiraasii kaayyoottan keetii fi gootonni kee na hoogganan jettee atitti amantu filannoof kaadhimattee biyya sanirratti filannoon gaggeeffamutti abadan hin carraa lama qaba Oromoo tokko biyya san keessa nagaa argatee jiraachuu
yoo Oromoon biyya san keessatti nagaa arganne Itoophiyaan nagaa argattu abadan kana beeka. Kaardiree biltsiginnaan beeka. Balaa amma Itoophiyaan mudate kana hunda ka fide rakkoo Haacaaluuti. Rakkoo Jawaar hidhamuuti. Rakkoo inni cufamuuti. Rakkoo Oromooti. Oromoon nagaa dhabee Itoophiyaan nagaa argattu abadan. Itoophiyaan nagaa dhabdee gaanfa Afrikaa nagaa argattu abadan. Mootummoonni addunyaa erga keessa naqatanii tasgabbeessan malee moo dantaa naannoo sanii waan qabaniif jecha. Abiyyiifaa caala. Dantaan gosoon ta'in faayidaa addaa waan qabaniif. Olaantummaa isaanii agarsiisuuf waan barbaadaniif mootummoonni addunyaa isaan kana keessa seenuun dirqamatti ta'a jechuudha. Oromoon nagaa yoo kadhabu taate Itoophiyaa keessaa Itoophiyaan diina Oromooti. Biyyummaan maqaan Itoophiyaa jedhuyyuu diina Oromooti. Ka Oromoo bara dhufaa darbaa boochisa. Ka Oromoo bara darbaa dhufaa hidha. Ka hooggantoota Oromoo bara dhufaa darbaa akka galaana Meeditiraanii manyaatti akka qurxummiitti bara hayyoota Oromoodhaa Hayilee Fidaa farraa eegala. Baarotumsaa farraa eegala. Taddasa Birruu farraa eegala. Hajji Addamsaa farraa eegala. Laggasa Wagii farraa eegala. Gootota Oromoo kan akka Guutamaa Hawaas Nadhii Gammadaa fa'a. Gootota Oromoo akkuma qurxummiitti halkanii guyyaa biyya nyaatti. Kanaaf Oromoon biyya isaallee ijaarrachuudhaaf carraa guddaa qaba. Gaafa biyya kee ijaarratte abbaan barbaade jaalate sitti makamee si kabajee aadaa safuu kee daangaa kee biyya kee eenyummaa kee si kabajee si wajjin jiraata. Jaalate si kadhatee miila si dhungate yoo ati jabaa taate falmattee biyya jabduu taate mootummaa jabaa gad dhaabbatte wanni ganda namaa dhacuuf hin jirtu jechuudha. Nu ganda namaa dhacu abadan. Ganda namaallee dhayinii hin beeknu. Ekeraa namaallee hammannee hin beeknu. Ekeraa namaallee jaarree hin beeknu. Ekeraa namaallee faarsinee hin beeknu jechuudha. Uummanni Oromoodha. Kun aadaa kennaa miti. Safuu kennaa miti. Abbootiin keenya akkana nu guddisne sirna gadaa Oromootii fi sirna Oromoo keessa illee jiru kun. Kanaaf hayyoota keenya akkas ta'anii arguun keenya baay'ee tokko nu gaddisiisa. Isaan dhugumatti gootaa nuuf jedhanii of miidhan dhugaan Oromoodhaa akka dhokanne haqni Oromoodhaa akka dhokanne irbuu uummata kalee seenan waadaa uummata kalee seenan san galmaan ga'uuf bakka irraa maqni sanitti deebi'uuf injifannoon kun firii godhatee gaafiin uummata Oromoodhaa deebi'ee Oromoo fi Oromiyaan of danda'anii of bulchanii ilmaan ishee hammattee ilmaan ishee biyya irratti qalani'an biyya irraa baqatan osoo hin taane biyyatti baqatan biyya irraa hiyyooman osoo hin taane biyya irraatti durooman qotatee qeessa irratti dureessa akka ta'uuf warqee irratti akka abbaa ta'uuf buna irratti akka abbaa ta'uuf albuuda lafa keessaa fi lafa gubbaratti Oromoon abbaa qe'ee abbaa biyya abbaa lafaa ta'ee Oromoon akka mataa ol qabatee deemuuf malee dantaa mallaqaa fi aangootiif jedhaniiti miti. Wanni na godhe Jawaar osoo keessa deemnee kaasuun ni taate gaaddisa hooggansaa dhaaban hin diigan ka diiggannu jira. Kilichaara waan taanu jumlaan filannoo seenna sadi ta'an tokko keessaa bahe kamaal galchu achi dhufee balaa nu buuse. Waa'ee parsantii miti amma kun rakkoo biratu jira jechuudha. Rakkoon amma ifa ta'ee isiniif galaa jira jechuudha. Gaafa isinitti yoo isiniin galin har'a isin yaa galu. Rakkoo sanii miti. Rakkoo jabduutu jira. Rakkoo ciccimtuutu jira. Ka Oromoo sakaalee qabu qabee jiru. Har'a garuu dindii kana dabee jira jechuudha. Kaa gar'aa nu gurgurateen leecoo lataa fa'a warra galaasaa dilboo kalaa. Har'a illee warri Oromoo gurgurachaa jiru